Maaliif akkan si eegaa ture hin beeku. Utuu hin deemne ta'e maal goota? Akkati hin deemne beekama. Deemuu hin danda'an ture garuu. Hin dandeessaam. Maaf hin deemne? Haa ta'u akkan hin deemne maaliin barta? Waaw. Gaafa muufattu immoo fuulli kee baay'ee natti tola. Akkasittiin tolle gochuuf kolfuun qaban ture. Yoo kofaltee immoo baay'ee miidhamaa yuuti. Sababni isaas gammachuun koo daangaa darba. Gammachuun daangaa darbe immoo dhukkubaaf nama saaxila. Kanaafuu na ilaallachaa kolfi. Obboleessa koo yoo na dhageessatee irra deddeebi'ee sitti himeera. Yoo na dhageessatee waa'ee koo yaaduu dhiisi. Ani si jaallachuu hin danda'u. Een sirriidha. Dirqiin na jaalladhu sin jenna. Akkan si jaalladhu si beeskisuu fedhee malee. Atis immoo keessa kee dhoskita malee na arguun sitti tola. Akkasitti yaadda taanaan baay'ee dogongorteetti. Na arguun barbaaddu taanaan daqiiqaa 30 guutuu na eeguu maaliif si barbaachise? Tilmaamni koo sirriidha jechaadha. Kunoo naa kofaltee. Yeroo sitti kolfanii fi yeroo sitti kolfan adda baastee hin beektu jechuudha. Natti naariin malee naaf kolfuun kees natti kolfuun kees na gammachiisa. Tole immoo maaliif na barbaadde? Akkan si jaalladhu sitti himuuf. Isa yeroo baay'ee irra deddeebitii natti himteetta. Amma yoo jaalalani siif qabu akkan irratti hin jiru sitti himuun barbaada. Tole deemuuf jechaan jiraa nagaatti. Ati sirrii jette. Yoon dandeef kana booda waa'ee kee yaaduu dhiisuun qaba jechaadha. Maal nagaadhani maal taate? Maalin ta'ere oomaan taane ati garuu nagaa keedha miti. Ani nagaa kooti. Ati garuu alki hundi sirrii miti. Maal rakkoo jira? Lakki rakkoon tokko hin jiru. Ofumaadha. Tole akkas taanaan nagaan oole nan ariifadha.